Gatsirrii lakkoofsota raashinaalii. Gatsirrii lakkoofsota jechuun kallattii irratti osoo hin hundaa'in handhuura sarara lakkoofsaa fi tuqaa lakkoofsichaa gidduutti fageenya argamudha. Kana jechuun gatsirrii lakkoofsotaa jechuun fakkeenyaaf asirratti sarara kanarratti akkuma argitan fakkeenya yoo fudhanne shaniin fakkeenya haa fudhannu. Shan sarara kanarratti yoo ilaalle sararri kun sarara lakkoofsaa ta'ee zeeroon as jira. Zeeroorraa negatiivni 5 immoo karaa kana argama. Fageenyi negatiivni 5 fi poozitiivni 5 zeeroorraa qaban wal fakkaataadha jechuudha. As yoo ilaaltan negatiivni 5 as jira, 5 immoo as jira. Kanaafiyyuu asiin zeeroorraa 5 yuunitii 5 fagaatee argama. Asiinis yuunitii 5 fagaatee argama negatiivni 5. Kana jechuun kan ilaallu yeroo waa'een gatsirrii ka'utti kan ilaaluu qabnu lakkoofsichi negatiiva ta'uu yookiin poozitiiva ta'uu isaatu hin ta'in fageenya inni zeeroorraa qabudha. Lakkoofsa kana yoo ilaalle asii yuunitii 5 fagaata, asii yuunitii 5 fagaata. Kanaafiyyuu yoo negatiiva 5 ta'es gatsirrii keessa jira taanaan negatiivni 5 wajjin wal qixadha jechuudha. Maaliif fageenyi isaan zeeroo irraa qaban wal fakkaata waan ta'eef. Mallattoo gatsirrii kanaan bakka buufna. Akkas goone lakkoofsa gidduu keenya akkas goone cufnaa jechuudha. Yeroo dubbifamu gatsirrii xaa jedhama jechuudha. Kun yeroo dubbifamu gatsirrii xaa jedhama. Hiikoo tokko tuqaa lama xaan elementii yookiin miseensa lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu yoo ta'e gatsirriin xaa sarara lakkoofsotaa irratti fageenya zeeroo fi xaa gidduutti argamudha. Kanas haala armaan gadiitiin ibsina. Lakkoofsa raashinaalii xaa kamiifuu xaan lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu negatiivas haa ta'u poozitiivas haa ta'u bifa firaakshiiniitiinis haa ta'u bifa deesimaaliitiin iyyuu haa ta'u kan ilaalamu fageenya xaan sun zeeroo irraa qabudha jechuudha. Yookiin fageenya zeeroo fi xaa sana gidduutti argamudha jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii kamiifiyyuu akka kanatti kan taa'eeruu fi xaan yoo xaan zeerootiin ol yookiin walqixa zeerootiin walqixa ta'e xaa goonaa negatiiva xaa kan ta'u immoo yoo xaan zeerootiin gadi ta'edha jechuudha. Fakkeenya 5 gatsirriin 5 fi gatsirriin negatiiva 5 immoo negatiiva jedhee hammatu keessatti negatiiva 5 walqixa 5 jedha. Kana jechuun sarara lakkoofsaa irratti fageenyi 5 fi 0 gidduu jiru yuunitii 5 akkasumas fageenyi 0 fi negatiiva 5 gidduu jiru illee yuunitii 5 ta'a. Kana jechuun negatiiva 5 kanas ilaaltan 5 kanas ilaaltan asirratti sarara lakkoofsaa irratti yoo ta'u fageenyi isaan 0 irraa qaban wal qixadha. Kana jechuun yoo negatiiva 5 ta'e yuunitii inni irraa fagaateeru yookiin fageenya inni 0 irraa qabutu ilaalama malee negatiiva yookiin poozitiiva ta'uu isaatu ilaalama miti jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan gatsirrii keessatti lakkoofsi jira taanaan negatiiva isaa ta'u poozitiiva deebi'ee poozitiiva ta'ee ba'a jechuudha. Kallattii isaanirraa kan hafe negatiivni 5 fi 5 0 irraa fageenya walqixa ta'e irratti argamu. Gatsirrii 2 irra 3 gatsirrii 2 irra 3 2 irra 3 ta'a. Kan negatiiva 2 irra 3 2 irra 3 ta'a. Negatiivaan baay'atee ba'a jechuudha. Fageenyi 0 irraa qaban 0 fi 2 irra 3 fi 0 fi negatiivni 2 irra 3 fageenyi isaan 0 irraa qaban waan ta'eef walqixa waan ta'eef gatsirrii keessaa yoo ba'an poozitiiva ta'anii ba'u jechuudha. Hubadhu gatsirriin lakkoofsota kamiitu negatiivii hin ta'u. Gatsirriin lakkoofsa kamiyyuu yoo fudhannee gatsirrii keessa gashine poozitiiva ta'ee ba'a malee negatiiva ta'uu hin danda'u. Gatsirrii keessaa kan ba'u irratti gatsirriin 7 7dha. Irratti gatsirriin negatiiva 7 7madha. Lakkoofsa kamiyyuu taanaan gatsirrii keessaa poozitiiva ta'ee ba'a malee negatiiva ta'ee hin ba'u. Gatsirriin 0 immoo 0dha. Yaadrimee gatsirrii fayyadamuun himoota walqixaa sasalphoo gatsirrii of keessaa qaban furuu. Hiikoo tokko tuqaa 3 gatsirriin xaa yoo walqixa A ta'e aan immoo 0dhaan ol yookiin 0n qixa yoo ta'e irra guddaa 0 yookiin walqixa 0 yoo ta'e
xaan walqixa a yookiin xaan walqixa negatiiva a kan ta'u yoo aan irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'ee jechuudha. Kan xaan walqixa a ta'u yookiin xaan walqixa negatiiva a kan ta'u yoo aan 0dhaan ol ta'edha jechuudha. Tuuta furmaataa kanneen armaan gadii barbaadi. Tuuta furmaataa isaanii yeroo barbaannu yoo bakka gadsirrii kana irratti gadsirriin xaa walqixa 7 jedha. Yoo gadsirrii kana keessa meeqa gashinidha kan inni 7 dhufuu danda'u jennee yaadna. Yoo 7 gashine gadsirriin 7 torbumadha. Kanaafiyyuu 7 galuu danda'a. Yoo negatiiva 7 gashines gadsirriin negatiiva 7 torbadha. Kanaafiyyuu tuutni furmaataa kan arra jiru kana maal ta'a? Tuutni furmaataa walqixa jennee negatiiva 7 ta'uu danda'a, 7s ta'uu danda'a jechuudha. Baarratti 3 xaa hir'isuu 6 gadsirrii keessatti godhee walqixa 15 jedha. Kana yoo ilaalle yoo akkam ta'edha kan inni 15 dhufuu danda'u jennee yaadna. Fakkeenya 3 xaa jalqaba 3 xaa hir'isuu 6 walqixa 15 jennee hojjenna. Sana booda gatii xaa barra jalqabaa jechuudha. 3 xaa walqixa ida'uu 6 goona yookiin negatiiva 6 kana garanatti dabarsinee poozitiiva goona yookiin immoo 3 xaa hir'isuu 6 ida'uu 6 goona akka isheen 0 taatuuf walqixa 15 ta'a. Kara garanaas ida'uu 6 goona. Kara garanaa 6 daballee waan ta'eef isinis 6 daballaa jechuudha. Kanaafiyyuu negatiivni 6 yoo 6tti daballu 0 waan ta'uuf 3 xaan qofaatti nu hafti. Walqixa 15 ida'uu 6 immoo 21 ta'a jechuudha. 21 asii 3 xaadha xaa qofaatti hambifachuuf 3dhaan hirra asiinis 3dhaan hirra 3dhaan yoo badu xaan meeqa ta'a? 7 irra 21 irra 3 7 ta'a jechuudha. Kara kana hojjennee ammas daballee immoo yoo lakkoofsi kun isa poozitiiva 15 ta'e kana negatiiva 15 yoo ta'e immoo meeqa ta'a jennee hojjenna. Ammas 3 xaa hir'isuu 6 walqixa negatiiva 15. Asitti maaliif negatiiva godhe? Utuu fakkeenyaaf gadsirrii keessa yeroo bahu kuni asiin gadsirrii kana keessatti negatiivas ta'uu danda'a, poozitiivas ta'uu danda'a. Asiin isa kana negatiiva 3 ida'uu 6 jettanii isa kana poozitiiva yoo gootanis hin dandeessu. Garuu kan amma negatiivii goone negatiivii sanaan yoo hojjenne waan nu salphatuufidha jechuudha. Asiin negatiivii goone jenna. 3 xaa hir'isuu 6 ida'uu 6 goona. Ida'uu 6 walqixa negatiiva 15 ida'uu 6 goona jechuudha. Isinis 3 xaan qofaatti nu hafti kun yoo ida'amu 0 waan ta'eef walqixa 15 ida'uu 6 meeqadha? Negatiiva 15 ida'uu 6 negatiiva 15 irratti 6 yoo daballu meeqa ta'a? Negatiiva 9 nu ta'a jechuudha. Kan ammoo qofaatti 3 xaan akka qofaatti nu haftuuf 3 irra 3 goona. Negatiiva 9 irra 3 ta'a jechuudha. Negatiivni 9 irra 3 immoo negatiiva 3 wajjin walqixadha. Kanaafiyyuu tuutni furmaataa gaaffii baarra jiru kanaa maal ta'a? Takka 7 nu dhufeera. Tuutni furmaataa isaa walqixa jennee 7 fi negatiiva 3dha jechuudha. Kuni kan aadha. Kuni kan baadhaa jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Caarra kan jiru gadsirriidha walqixa negatiiva 9 jedha. Kun immoo ta'uu hin danda'u yookiin tuutni isaa tuuta duwwaadha jechuudha. Maaliif lakkoofsi gadsirrii keessa seene kamiyyuu poozitiiva ta'ee ba'a malee negatiiva ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu lakkoofsi kun lakkoofsa tuuta furmaataa hin qabne yookiin tuuta duwwaadha jechuudha. Gilgaala
1.3 gad-sirrii lakkoofsota armaan gadii barbaadii jedha. A irratti negatiiva 17. Negatiivni 17 gad-sirrii keessa yeroo galu negatiiva 17 akkas goona. Walqixa meeqa ta'ee ba'a? Lakkoofsi kamii poozitiiva ta'ee waan ba'uuf 17 ta'a jechuudha kan isa kana. Kan baarra jiru immoo negatiiva 3 irra negatiiva 3 4 irraa 5 jedha. Kanas yoo akkas goone negatiiva 3 4 irra 5 goone yoo akkas goone negatiivni lakkoofsi kamiyyuu negatiiva ta'ee gad-sirrii keessa yoo seene poozitiiva ta'ee waan ba'uuf meeqa ta'a? 3 4 irra 5 ta'a jechuudha. Kancaa 3 4 irra 5 dha. Kuni gad-sirrii keessa yoo galu lakkoofsichuma ta'a jechuudha. 3 4 irra 5 ta'a. Daarratti negatiiva 2.5 jedha. Negatiiva 2.5 gad-sirrii keessa galchina. Yoo gad-sirrii keessaa baasnu meeqa ta'a? 2.5 ta'a jechuudha. 2.5 gad-sirrii keessa yoo galchinu 2.5 ta'ee ba'a jechuudha. Kunis ibsamoota armaan gadii shallagi. 2 hir'isuu 5 yoo xaan 6 ta'ee jedha. Kana yoo jennu 2 hir'isuu 5 bakka bal'aatti hojjechuu dandeenya. 2 hir'isuu 5 walqixa yoo xaan meeqa ta'edha? Gad-sirrii keessadha kuni. Yoo xaan 6 ta'e. Xaan 6 yoo ta'e jechuun bakka xaa 6 buusnaa jechuudha. 6 hir'isuu 5 goona. Meeqa nuu dhufa? 2 baasuu 6 12 hir'isuu 5. 12 hir'isuu 5 meeqadha? 7 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 7 jechuudha. Baarratti gad-sirrii 5 ida'uu gad-sirrii 3 ida'uu 1 jedha. Yoo xaan 2 fi yaan immoo 1 ta'e jedha. Kanas yoo jennu 5 xaan meeqa yoo ta'e jedhe xaan 2 yoo ta'e ida'uu 3 yaan immoo yoo 1 ta'e ida'uu 1 jennaa jechuudha. 5 baay'isuu 2 10 10 ida'uu 3 baay'isuu 1 3 dha. 3 ida'uu 1 immoo 4 dha jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 14 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 19 hir'isuu 2 xaa hir'isuu gad-sirrii 2 xaa hir'isuu 1 yoo xaan 8 ta'ee jedha. Kanas yoo jennu 19 hir'isuu 2 xaa hir'isuu 1 jenna. 19 hir'isuu xaan yoo meeqa ta'e? Xaan yoo 8 ta'e hir'isuu 1 goonaa jechuudha. 19 hir'isuu 12 baay'isuu 8 meeqadha? 12 baay'isuu 8 meeqa ta'a jennuu jenna. 8 baay'isuu 2 16 6 goonee 1 8 baay'isuu 1 8 ida'uu 1 96 ta'a jechuudha. 96 dhiifama asitti 12 miti 2 dha. 19 hir'isuu 2 baay'isuu 8 16 dha. 16 hir'isuu 1 jennaa jechuudha.
16 hir'isuu 1 19 hir'isuu 16 meeqadha? 19 hir'isuu 16 3dha. 3 hir'isuu 1 2dha. Kanadha jechuudha. Kan gaaffiin itti aanu tuuta furmaataa himoota armaan gadii barbaadii jedha. Irratti 6 xaa ida'uu 6 walqixa 15 jedha. 6 xaa ida'uu 6 jalqaba 6 xaa ida'uu 6 bakka bal'aatti hojjechuu dandeenya. 6 xaa ida'uu 6 walqixa 15 jedha. Jalqaba akkasumaan hojjennaa meeqa nu dhufa? Gatii xaa barbaanna. 6 xaan ida'uu 6 hir'isuu 6 goone akka 6 garanaan badee garasitti darbuuf jechuudha. 15 goone asiinis hir'isuu 6 jenne. Kun hin badaa jechuudha. 6 xaan walqixa meeqa nu ta'a? 15 hir'isuu 6 15 hir'isuu 6 9 ta'a jechuudha xaan. Amma xaan akka qofaatti haftuuf 6 irra 6 goonaa jechuudha garanas. Xaan meeqa nu ta'a? Xaan walqixa 9 irra 6 nu ta'a jechuudha. 3dhaan salphisuu dandeenya. 9 irra 6 9 irra 6 ta'eera. 9 irra 6 3dhaan yoo salphisne 9 3 ta'a. 6 yoo lamaan 3dhaan hir'isne 2 ta'a. 3 irra 2 nuuf ta'a jechuudha deebiinsa. Kun gatii xaa yoo poozitiivii ta'ee jechuudha. Ammas isa kana qabannee hin hojjenna. Ammas itti fufne yoo 6 xaa ida'uu 6 xaa ida'uu 6 walqixa negatiiva 15 immoo yoo ta'e jennee hojjenna. 6 xaan ida'uu 6 isa ture akka inni 0 ta'uuf hir'isuu 6 goona walqixa negatiiva 15 hir'isuu 6 waan gooneerruuf asiinis hir'isuu 6 jechuu qabna. 6 xaan kun 0 ta'a waan ta'eef 6 xaan qofaatti hafa. 6 xaan walqixa negatiiva 15 hir'isuu 6 meeqa ta'a? Negatiiva 21 ta'a. Irra 6 irra 6 goona xaan akka qofaatti haftuuf xaan meeqa ta'a? Xaan negatiiva 21 irra 6 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu tuutni furmaataa isaa meeqadha jechuudha. Tuutni furmaataa isaa tuuta furmaataa jennee ammattuu keessatti 3 irra 2 qoodduu goonee negatiiva 21 irra 6 jenna. Wal dabarsitaniis gochuu dandeessu. Negatiiva 21 irra 6 ta'a jechuudha tuutni furmaataa kan A. Kan barra jiru negatiiva xaa gatsirrii keessatti walqixa 12 jedha. Negatiiva xaan walqixa 12 kan jedhu kana hojjechuudhaaf negatiiva xaan walqixa asitti hojjenna. Negatiiva xaan walqixa 12 yoo dhufe jennee hojjenna. 12 yoo dhufe xaan meeqa ta'a? Negatiiva kana balleessuudhaaf negatiivaan baay'isna. Asiin negatiivaan waan baay'isneerruuf asiinis negatiivaan baay'isuu qabna. Meeqa nu dhufa? Negatiiva baay'isuu 12 negatiiva 12 ta'a. Kun yoo poozitiiva dhufedha. Ammas negatiivni xaa walqixa yoo negatiiva 12 dhufe yoo jenne hojjenna. Ammas kana negatiivaan baay'isna karaa lama. Asiinis negatiivaan gaafa baay'isnu xaan meeqa nu dhufa? 12 dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu tuutni furmaataa isaa meeqa ta'a? Negatiiva 12 fi 12dha jechuudha.
Gaaffiin itti aanu 8 hir'isuu 4 walqixa 16. 8 hir'isuu 4 walqixa 16 jedha. Kanas asitti hojjenna. 8 hir'isuu 4 walqixa 16 jennee hojjenna. 8 hir'isuu 4 8 hir'isuu 4 walqixa 16 jedheera. Amma 8 kana asiin balleessinee gara kanatti dabarsuudhaaf yookiin isa kanarraa hir'isuudhaaf maal gochuu qabna? 8 kana hir'isuu 8 goona. Hir'isuu 4 walqixa 16 asiin hir'isuu 8 waan gooneerruuf asiinis hir'isuu 8 goonaa jechuudha. 8 hir'isuu 8 0dha. Negatiivni 4 qofaatti hafti walqixa 16 hir'isuu 8 meeqadha? 8dha. Negatiiva 4 ta'ee dhufe kana irra xaan qofaatti akka haftuuf negatiiva 4 irra negatiiva 4 goona. Asiinis irra negatiiva 4 yoo goonu negatiivni 4 negatiiva 4 bada xaan meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva 8 irra 4dha jechuudha. Negatiiva 8 irra 4 immoo meeqa nuuf ta'a? 2 ta'a. Kanaafiyyuu negatiiva 2dha jechuudha. Kun yoo poozitiiva 16 hojjennedha. Negatiiva 2 tuuta furmaataa isaa keessa keenya itti fufnee hojjennaa jechuudha. 8 hir'isuu 4 walqixa negatiiva 16 jennee hojjenna immoo. Negatiiva 16 yoo dhufu ammas 8 hir'isuu 8 goona. Akka 8 8 baduuf hir'isuu 4 walqixa negatiiva 16 jenna. Hir'isuu 8 goona. Asiinis gara kana waan hir'isneerruuf kun 0 nuuf ta'a. Negatiivni 4 qofaatti hafti. 4 walqixa negatiiva 16 hir'isuu negatiiva 8 immoo negatiiva 16 hir'isuu 8 immoo meeqadha? Negatiiva 24dha. Akka xaan qofaatti haftuuf asiin negatiiva 4 jalatti barreessina. Xaan qofaatti hafti jechuudha asiin. Walqixa meeqa nuuf ta'a? Asiinis negatiiva irra negatiiva 4 goona. Negatiiva 24 4 yoo hir'u meeqa ta'a? Negatiiva 6 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu tuuta furmaataa isaa gaafa hojjennu tuutni furmaataa walqixa jennee misilaa negatiiva 2 nuuf dhufe inni ammaa 6 nuuf dhufe. Kanaafiyyuu akkas goonee tuuta furmaataa isaa hojjennaa jechuudha. Kan itti aanu gatsirrii xaa hir'isuu 8 irra 2 walqixa 8 jedha. Kana hojjechuudhaaf xaa hir'isuu 8 irra 2 walqixa 8 ta'a jennee hojjenna jalqaba. Xaa hir'isuu 8 irra 2 walqixa 8 ta'a jennee gaafa hojjennu isheen jalaa kun akka garanatti darbituuf maal gochuu qabna? Kuni 2dha waan ta'eef lamni sun akka baduufi lakkoofsicha 2 baay'isna. Asiinis 2 baay'isna jechuudha. 2 gaafa baay'isnu isheen kun lamni isheen kun ishee kanaan baddi achi xaa hir'isuu 8 ta'a jechuudha. Karaa kana walqixa 8 baay'isuu 2 16 ta'a. Xaa hir'isuu 8 walqixa 16 yoo ta'u xaan qofaatti akka haftuuf hir'isuu 8 isa ta'e ida'uu 8tti daballa. Walqixa 16 ida'uu 8 goonaa jechuudha. Meeqa nuuf dhufa? Xaan qofaatti hafte negatiivni 8 ida'uu 8 0 waan ta'eef walqixa 16 ida'uu 8 meeqadha? 16 ida'uu 8 24 nuu dhufa. Tuuta furmaataa isaa goonaa jechuudha. Isa kana hin qabanna. Xaan 24 dhufe jennee qabanna. Itti fufnee hojjenna. 24 asitti qabadhaa. Itti fufnee asitti. Amma immoo xaa hir'isuu 8 irra 2 yoo negatiiva 8 dhufe jennee hojjenna. Ammas kana 2 asiin baay'isnee asiinis 2 baay'isnaa. Lamni kun asiin kana gaafa baddu xaa hir'isuu 8 nafa walqixa
negatiiva 8 baasuu lamaan negatiiva 16dha. Asii xaan qofaatti akka nu haftuuf xaan hir'isuu 8 isa ta'e ida'uu 8 goonaa jechuudha akka 0 ta'uuf. Negatiiva 16 ida'uu 8 waan gooneerruuf asiinis ida'uu 8 goonaa jechuudha. Asii kun 0 ta'a, xaan qofaatti hafti, xaan wal qixa negatiiva 16 ida'uu 8 meeqadha? Negatiiva 8dha jechuudha. Akka kanatti hojjenna. Tuutni furmaataa isaa immoo inni kun negatiiva 8 nu dhufe, inni dura negatiiva 20 poozitiiva 24 waan nu dhufeef tuutni furmaataa wal qixa negatiiva 8 qoodduu goone 24 goone cufnaa jechuudha. Kanadha tuutni furmaataa isaa. Gaaffiin itti aanu lamaxaa ida'uu 10 wal qixa 0.5 jennee hojjenna. Lamaxaa ida'uu 10 isa ture kana akka 0 ta'uuf hir'isuu 10 goona. Wal qixa 0.5 ta'ee 0.5 asiin negatiiva 10 waan hir'isuu 10 waan jenneerruuf asiinis hir'isuu 10 jenna. Kun 0 ta'a. Lamaxaan qofaatti hafti. 0.5 hir'isuu 10 immoo meeqa nuuf ta'a? Negatiiva 9.5 ta'a jechuudha. Lamaxaa isa ta'e kana irra lamaa goona. Lamaan gaafa baddu xaan negatiiva 9.5 irra 2 ta'a jechuudha. Deesimaalii sana balleessuudhaaf immoo maal goona? 10 baay'isna. Lamaan isa jalaa sirrii keessas 10 gaafa baay'isnu negatiiva 95 irra 20 ta'a jechuudha. Negatiiva 95 irra 20 kana qabannee negatiiva asitti qabannaa. Negatiiva 95 irra 20 kan itti aanu immoo yoo lakkoofsichi negatiiva 0.5 dhufe jennee hojjenna. Yoo 0.5 dhufe lamaxaa ida'uu 10 wal qixa negatiiva 0.5 yoo dhufe lamaxaan ida'uu 10 hir'isuu 10 goona akka 0 ta'uufi wal qixa negatiiva 0.5 hir'isuu 10 goona jechuudha. Lamaxaan kun 0 ta'a qofaatti hafa. Negatiiva 0.5 hir'isuu 10 meeqa ta'a? Negatiiva 10.5 ta'a jechuudha. Lamaxaan negatiiva 10.5 yoo ta'u irra lamaa goonaa jechuudha. Kara lamaansaa lamaxaa kana irra lamaa isa kanas irra lamaa goona. Lamaan gaafa badu xaan meeqa ta'a? Negatiiva 10.5 irra 2 ta'a jechuudha. Akka deesimaalichi akka baduuf immoo baay'isuu 10 goona. Kara lamaansaa negatiiva 105 irra 20 ta'a jechuudha. Akka kanatti gilgaallee kana hojjennee jechuudha.